olaantummaan seera jechuun olaantummaan seera lammiileen tumatanii sun gaafa lafa taa'e gara dimokiraasiitti ceenee jenna jechuudha. Ce'umsarra jirra yeroo ammaa. Ce'umsarra jirra. Ce'umsi sun garuu bakka hedduutti kanarraa mammaqamee jira. Bakka hedduutti mudoon isa mudataa jira. Hin dhumanne jechuudha. Kanaaf sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna wayyaanee diinee jirra. Haa taatu garuu sirna dimokiraasii gadi hin dhaabne. Namni lakki sirna dimokiraasii gadi dhaabne jedhu hin kijibaa yookiin sirna dimokiraasii hin beeku jechuudha. Biyya san keessa gara hunda deemeetiin jira. Jijjiiramni jira. Jijjiirama gurguddaa jira. Uummanni keenya akka duritti alagaadhaan dhaanaman jiru. Bakka hedduutti immoo walis dhaanuu eegalee jira. Walis dhaanuu dhabuun illee beekta sirna dimokiraasii namni walillee hin dhaanu. Namni keenya hamma tokko cunqursaa alagaa jalaa bahee jira. Bahee gala. Haa taatu garuu bilisummaan argate sun wabii heeraaf seeraa, wabii mootummaa uummataan filamee hin arganne. Kun kanaan osoo jiru Oromoon amma aangoo argateera, aangoo qabateera, bakka barbaadus hamma tokko ga'ee jira. Kana keessatti ammoo maaltu nu darbee, maaltu nu hanqataa, maal fooyyessuu qabna hoo? Kana akkamitti ilaalta? Irra deebi. Oromoon fakkeenyaaf erga aangoo argatee as maaltu nu hanqatee maaltu nu darbee fa'a gaafiin ka'aa jiru. Kana jechuun ammoo aangoo qabachuun bakka ofii barbaade ga'uun nama ofii barbaade bakka kaatee bakka inni barbaadu jiraachuun aangoo harkaa qabaa jechisiisa. Haa ta'u malee maaltu nu darbe maaltu nu hanqate maal fooyyessuu qaba akka Oromootti? Look, jijjiiramni dhufa jijjiirama kana dogongorri dura hojjenne ji'a jahan duraa shubbisarra ture. Ji'an duraa yoo yaadatte shubbisuma ture. Namni keenya hedduun jijjiiramni sun saffisaan dhufuu isaa hirribaa isa kaasee namni hundi dhiichisatti ture. Warri aangoo qabates warri alaa galees irra caalaa shubbisarra waan tureef consolidation aangoo irraa qofa power perspective qofa irraa yoo ilaalle aangoo hin qabatta aangoo hidda gadi fageeffatta and send into power consolidation kan jennu jijjiiramas bifuma saniin jijjiirama fidaa jijjiirama san hidda lafa qabsiisuun barbaachisaa ture jechuudha. Kanarraa ka'ee jijjiirama san hidda lafa hin qabsiifne beekta lafa qabsiisuun baay'ee hanqataa jira ammallee maaliif shubbisarra waan tureef yeroon baay'ee critical ta'e ji'oonni sadeen dura ji'oonni jahan duraa sun yeroo namni keenya qofa osoo hin ta'in akka biyyaattu hayyuun biyyaa beekaan biyyaa hoggansi biyyaa walitti dhufee ce'umsa kana akkamitti ceesifna akkamitti bakka hin geenye akkamitti deemsifna kan jedhu irratti yeroo ittiin wal mari'atuu qabu ture jechuudha. Jijjiirama keessatti ce'umsa keessatti humnoota lamatu wal dura dhaabbata. Humnoota jijjiirama san fidan, jijjiirama san barbaadanii fi humnoota jijjiirama san morman. Change agents and reactionaries kan jennu. Warra jijjiirama san hanqisuu barbaadu yookiin immoo buufachiisuu barbaaduu fi warra jijjiirama san gara fuulduraa deemuu barbaachisu. Humnoonni kun walitti dhufuu barbaachisaa ture. Humnoonni jijjiirama fidan kun yookiin immoo humnoota jijjiirama warra jennuun kun kaambii tokkotti walitti madaquun waliin hojjechuun humna mooraa sanii sirriitti cimsuu qaba ture. Kanarratti warri hoggansa jijjiiramaa qabatanillee hojii baay'een hojjenne. Irra caalaan harka uummanni dha'uun kanaan shawwatame baay'een nama. Warri kunis warri jijjiirama kana deeggaree dhaqees ka alaa galees ka biyya keessattis yoo dubbanne tarii mirqaana kana cabsinaa jedhee waan sodaataa tureef dhiibbaan goone. Yoo yaadatte 2015-2016 wanni haasayaa turre humni qophaa'e waan hin jirreef kan mootummaa akka san bakka bu'uu danda'u filannoo nu qabnu mootummaa san keessaa humna xiqqoo qalbii qabu xiqqoo uummataaf naatoo qabu gara fuulduratti baasuu kan jedhuun. Rakkoon gaafa goones ammas nu mudate jechuudha. Kanaaf paartileen galanis of cimsuu irratti ol jaaruu irratti sirnicha irratti dhiibbaa geessisuudhaan karooraaf tarsiimoo ce'umsaa akka waloo baasuu irratti hojjetamuu dhabuun wal faalleessuu, wal komachuu, wal facaasuu
mooraa jijjiiramaa wal facaasuun sun hanga mooraa paartii biyya bulchuu keessatti yeroo har'aatti wal dura dhaabannaan hamaan yaadee keessatti bakka adda addaatti agartu kun furamuu danda'a ture. Amma riskii guddaa keessa yoo seennedha. Waggaa tokko kana keessatti wanni arganne baay'ee akkuma reefsu hin jetti namni keenya haara galfatee jira. Namni keenya saamicha ofirraa dhaabsuu danda'ee jira. Namni keenya eenyummaa isaatiin dhiitamuun ofirraa hambisuu danda'ee jira. Amma immoo itti deebi'aa jirra malee maraamartoonni qabdee namni keenya maneedhaati yaa'ee jira. Amma immoo itti deebi'aa jira. Silaa haga tokko hojiin gaarumatu hojjetame jechuudha. Haa taatu garuu waan san waliin mari'atanii karoora waloo tarsiimoo waloo baasuu irratti laafinni waan tureef amma rakkooleen gaagaamni siyaasaa amma gaagama sadiitti wal qabatee jira yeroo hunda jedhu. Wanni sadii inseparable beektaa. Politics, security and economy. Diinagdeen siyaasaanii fi nageenyi addaan bahuu hin danda'u. Siyaasaan faalamnaan diinagdee laafifti. Diinagdeen laafannaan sababa adda addaatiin security irratti dhiibbaa qabdi. Security'n diinagdee miidhaa, diinagdeen immoo politikaa miidhaa. Bifa kanaan amma rakkooleen naannolee adda addaa keessatti argaa jirru kun baay'een isaanii hanqifamuu malan ture, hambifamuu malan ture. Sun godhamu ta'urraa kan ka'e riskiin jira. Haa taatu garuu yoo qalbii horatanii mataa walitti fidatanii walaa jirra. Amma gaga tokko mari'ataa jirra hogganoota wajjin. Yoo waliin kan deemamu taate bu'aan ni buufama. Wal dorgomuun waan jiru siyaasaa keessatti namni wal dorgomuun, waliin falmuun, wal caaluudhaaf deemuun, tokko tokko kuffisuudhaaf deemuun waan hin jirre garuu wal dorgommii san seeraaf sarara itti godhanii deemuu irratti hanqinni ni jira. Kanatu amma rifannoo wal shakkii humnoota sabootaa jidduutti sabuma keessatti illee rakkoo uumaa kan jiru kana. Waggaa tokko biyya turreetti maal hojjetamee akkasumas maal hojjanne fa'a jedhamee gaaffachuun jira. Kana keessattuu milkii fi gufuu maaltu qabsoo Oromoo mudate? Qabsoo Oromoo irratti jijjiirame baay'ee dhufe humnoonni biyyaa deemanii turan baay'een biyyatti galanii jirani. Oromoon wal mari'achuu waliin dubbachuudhaaf hiriira ni qaba. Haa taatu ammallee mooraan qabsoo walitti itiituu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Harcaatii humnaa guddaatu mul'ata. Harcaatiin humnaa guddaa mul'achuun kun humni alagaa akka nu se'atu karaa banaafii jira jechuudha. Humni lama chaalenjii uumuudhaaf yaalaa jira yeroo ammaatti. Tokkoffaa humni nuti ofirraa kuufnee turre power consolidation irratti aangoo fi jijjiirama hidda lafa qabsiisuu irratti hanqina mul'ate qaawwa mul'atetti fayyadamuudhaan deebee of ijaaruudhaaf latuudhaaf yeroo tattaafatu argaa jirra. Yeroo chaalenjii uumuudhaaf tattaafatu yeroo hiixatu argaa jirra. Gara biraatiin warri jijjiirama kan akka ofiitti barbaadan akka ofiitti deemsisuu barbaadan warri akeekaaf kaayyoo qabsoo Oromoo fedha uummata Oromootii fi sababa sablammoota gorfamuudhaan hin barbaanne immoo Oromoon tun waan tana sirriitti harkatti hin qabannee mee harkaa dhufnee buufna hawwii jedhus uummachuu danda'anii jiran jechuudha. Signaling is very important politika keessatti. Akka itti ambisii se'attu baay'ee barbaachisaadha. Nu se'achuu eegalanii jiran jechuudha. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha. Humna fi deebisanii ittichuun, kaampii fi cimsuun, wal harcaasuu dhabuun barbaachisaadha. Biyya keessattuu biyya ammas ga'u. Abdii guddaan uummata keenya irra jira beektaa. Hoggansa kanarra amma maal nuun jedhan? Baalagizee nuun jedhamiin. San waakkachuu fi maal gochuu fi jala feeganii sheellaqachuun barbaachisu jechuudha. Abbaan fedhallee sheellaqachuun hin barbaachisu. Mana ofii gadi cimsuun, mooraa ofii gadi cimsuudhaan saboota fi humnoota biroo wajjin haqaa fi dhugaa irratti hundaa'anii ilaa filaameedhaan waliin haasa'anii kan nagaa barbaadu nagaan kan didu immoo humnaan wal bira dura dhaabbatanii wal qixxeessuu deemuutu barbaachisa malee sheellaqachuun tuffatamuu fidee jira jechuudha. Tuffatamuun mooraan wanni baay'een irratti qabsaa'ee yoo yaadatte Oromoo farsa irraa kaasnee wanni deemanii turre tuffatamuutu san fide. Kanaaf tuffii kana jalaa bahuudhaaf nama cimaa ta'anii argamuu osoo hin taane political camp cimaa ta'anii
mooraa siyaasaa cimaa ta'anii as bahuu gaafata. Beezii ofii sirriitti sochoosuu gaafata. Alaa manaan wal quba qabaachuudha gaafata. Wal kabuu wal ijaaruu gaafata. Kanaaf san godhuu dhabuunii fi ija laafuunis gara tokko tokkoon haga tokko rakkoo akka uumen argaa. Waggaa tokko keessatti yaaliin baay'eetu godhame. Yaalii baay'eetu hojjetamaa jira. Garuu dogongorri gurguddaan baay'een hojjetamee jira. Kun waan gatii nu kafalchiisu natti fakkaata waggoota deemu keessatti.